ما تصبون تنكم سجل. الله أكبر. Thank you so much. قالتهم صبون. قالتهم والفادو. والفادو كله صبون. بكتنا الرابع تقول قدوس سياسته. أبين يقول قدك عبد الرحمن من عوف. ريسيكين عارك ده صبون تفولس قريرة. قالتهم إسنتي أقول. Artistii Mahammad Adam artistii yeroo dheeraan dura waa'ee tokkummaa, waa'ee oromummaa, waa'ee qabsoo, waa'ee bilisummaa sirbaa ture ta'uu namni hundi isin beekaa. Haa ta'uti immoo zamanas dhiyeenya nama sirbaa fi waan hundarraa dhaabbateedha. Jiddumattuu yeroo dheeraa akka isin hidhamaa turtanii fi dhiyeenya akka isin dhaabatan atillee namni si beekullee dubbachaa tura waan ta'eef akkamittiin hidhamtanii eessatti hidhamtanii akkamitti baatan ka jedhu namni hundi akka dhaga'uuf yeroo takka nu ibsi. جدوران أكاونتي ورا بريسو برا الدباسي دبال أكاونتي ورا جل بريسو أكاونتي تكلّي كبر رسالة نجمنا أموتين غرايرة أكاونتي تكلّي غرغار سليه كلّي أكاونتي بريس هنجنة مديرنا كبدا بلوك بوري نما أكاونتي متوس بلوك بوري أوكي غافي سيغاف نتو أكاساني شنيتي يا جل كابو مرّاو كابي أني غدينا أوروميا غدينا عربية لتا أنا ميسوتين دلادة amma aanaan gumbii bordodde jaamee irraa fottoqe ani nama ijoollummaadhaan jechuun daangaa horsiisee bulaadha diinaa wajjin wala'aa turree abaabuu teenyarraa qabne anilleen ittuman dhaladhee daa'imaan abbaan kiyyaa ummaa ukaana fuudhee naafii dallawarraan ilma abbaan dallawarraan darbee jechaa turanii achumaan dhukaasa qawwee odumaa dhageenyu odumaa lola dhageenyu itti guddannee gaafa qawwee fuudhumoo aadam dheeraa umar gafarooti hiriyoota huyya amma ni wareegamanii biyyeen irraa salphattu waliin turree haga badhaasa godina Harargee lixaa dhanyee qawwee shillimaata fudhannee deebinee lolluu takka geenye lolarra wal'aansoorra turree takkaan qubannee jechuu geerarri kiyya tokko akkam jaaseeta. Gaaddi duuboru baddu yoomuu gaaddi sangood du'aan borurraan oollee bakka taa'een eeggadhu harmaayyoo irraa gu'ee lamuu deebi'een ol dhugaa dubbaddu har'aa ergaan du'een dubbadhu mirga koo namaa kennee roorroo namaa himadhu bilchootoo hambaa kennee hambaan abbaan eeggadhu abbaan koo kana dhalchee diina abbaan godhadhu ameesa diinni fuudhee galchee hammaan ilmadhu oromiyaa finfinnee gullallee hammaan qubadhu ona taa'een gubadhu waan na gubaa hammaan gubuun qubadhu waan na gubaa hammaan gubuun qubadhu hammaan gubuun qubadhu. Ja, ayaan ini nana silaan haasa'u kuni yoo sirba kiyya gallaatan sirbuma kiyya keessatti ergaan guutuun deebiinis gaafiinis achi keessa jirti waan ta'eef akkasumatti guddannee yeroo sirna dabre keessa haalli Oromoon itti jirtu haaluma nuti daangaa kanaan itti jirru jirti namuu tanarra jirata jettuun ani karaa geeraraa jalqabee geeraraan hoggaan jalqabee ergaa sirba keessattiin ergaa dabarfadhajee walgayii takka dhaqee quba baasee yoon dubbadde na uggura waan ta'eef karaa daandii sirbaatiin sirba keessatti Oromoodhaaf dhaamsa dhahamee nu hordofaa warri ergaan tun geessisan dhaloonni qubeedhaan hordofuudhaan arraan kana hafuuriin deebi'ee alhamdulillaahi gammachuu jiru lammitiyya gammachuu teessaniin qabaa tokkummaa waan bu'aa isiin nama gootu duraanii argee ammallee argaatiin jira ulfaadhaa umriin haa dheeradhaa galatoomaan ja'a hedduun isin jaaladha ilmaan Oromoodha kaniin irraa dhalan hawaliin dhalan hedduu galatoomi asmaanii gaafii biraata kasii kaasaa galatoomi asmaanii gaafii biraata kasii kaasaa garuu osoo gaafii tan kaafne dura namni hundinuu fiidoo kan akka arguun barbaada yeroo takkaa fi gaafii ittiin dhufa osoo gara gaafii hin deemne dura fiidoo tokko isin garsiisuun barbaada fiidoo kana ilaallee walitti deebina yeroo takka hundi keessanuu. Fiidoon kun ni mul'ata gahee yaadaa mee yeroo takka fiidoo tan waliin haa laallu. Isii malee nama nanaa dhugaa guyyaa dhimbu'a. Yaa ummaa hidhaan jirtu anidhaan jiraate siituu hidhaa jira malee awwaa hidhaan jiru. Rabbii nagaumaan sitti na baatu yoo makiina akkanan nyaate si duubaa duutee dhage. Aybii gurguddoo guyyaa sanii seetiin bohaadha. Amma hoggaan dhufu. Maaltu danaan bahe? Ummati yoo ni dambiri jiraatu ani isin taatu kana dhala. Dhaloonni keessa dhalate maatii barumsa hin qabne horsiisee bulaa waan ta'aniif aadaa wal gargaarsa Oromoon qabdu san waan hin beenyeef rakkataa ture. Kunoo kana obboleen rabbi isin laaffisu harka seena. Yaa rabbi nasattanii ummati kana. Okay, fiidoo kanarratti argaa turtanii mana jireenyaa waan fakkaatu gojjoo wayii mul'achaa ture.
Waan asii gaafachuu fedhu asirratti haadha manaa ijoollee uummatee ammoo bakki jiraattu akkamitti jirta maalii jireenya ta'e keessa jirtu asirratti akka mul'achaa turetti mana jireenyaa goojoo xiqqoo uummaan ta'e keessa galaa jirtu waan fakkaatu mul'achaa ture. Wanni kun maalidha artist Muhammad? Sharaa fi mukuma dhiirii fi harooreessaanii walitti qaqqabattee isin dhiiftee muka gurguddaa simbiin irraa jiitisan nama dhaabuuf dhabdee achumattiin itti dhufe anamman tana sababa isin argachuudhaaf nitoorkii barbaachisaa isin argachuudhaaf ifaa barbaachisa waan ta'eefin keessummaan bulaa deemu jira hagumaan isin qunnamu kanaawu abbaa nu hayyame abbaa nu hayyamin yoo manni lama sadii nu dide mana biraa akkasitti kadhataadha teenyee mana namaa akkasitti isin wajjin haasa'uu danda'amlee achi yoon taa'e hin danda'amu jechuun uummanni achuma jirti achuma ummaa nagaan bultee nagaan oltee jaani kanarra jirra maatii tiyyaa isin agarre akka facaatetti hin odeeffanne maduree wiliidhaan tarkaanfii itti fuudhaa jechuudha gaafa nama kophee qabuutu deemee waan bade barbaaddata. Sanuu kophee jechuun kiyya beekee dandeettii jechuun kiyya malee kophee haanarraan waan qaba. Kana yaada hedduun na jira yaada hedduu nama qubatee waan fedhu dalagaan waa hedduu mana hidhaa san keessa qopheessee kaniin gadiin ba'e hojiirra ooltuu dhiisi tana duuba diigamtee walitti deebisuu hin dandeenye jechuudha. Anuu lubbuun tiyya mataan kiyyaa maaliin oolee akkaan bulu na yaachisee amma gaa hafuurri deeggarsa keessan kanaan lubbuun as deebisee deeggarsuma keessan faxaraa jiraataas nyaataadhaa jiraatu jirraa jechuudha. Lammii kiyya qaalii kana malee wanni biraa takka hin jirtu. Ummaan ta'e amma saatii kana goojoo san keessa jirti jechuudha. Achi jirtee amma bilbilee fe'amu tana isin dura. Ya Allah. Waggaa meeqa hidhaa turte artisti Muhammad? Waggaa 5 ture. Waggaa 5 hidhaa turte. Amma meeqa hidhaa baate hoo? Waggaa 5 ture waggaa tokko foolis xaabiyaan ture sanin lakkaa'amu kanan murtaa'ee waggaa 5 fixee kan murtaa'ee waggaa 7 fi cinaadha waggaa 5 fixee jechuudha achi. Amma eega baate torban lama. Haalli mana hidhaa dhaabbataadha maal jette? Amma eega hidhaa baate torban takka moo torban lamaati? Torban lama seenee amma. Eega hidhaa baate ummaa ta'e bira dhaquu jechuun ummaan ta'e keessa jirti atilleen waa rakkoon hedduu waan jirtuuf maatii wajjin wal agartee qubachuu hin dandeenye. Okay, waa hedduu keessa deemnee yoo dheeresine saatii guddaa nurkaa fuudhuu dandeessi waan ta'eef namoonni waliin beellamnee asirra dhufaa jiranillee hedduu jira. Gaafa isaan dhufan waan hedduu kaasuu dandeenya. Namoonni seenaa isa kanaa beekan biraa du'anii fi biraa qabsaawanii biyya faranjiitii fi biyya arabaa bakka adda addaa keessa jiran hedduun waan jiranii fi waan takka isaanirraa si dhageenya. Artisti Muhammad Adam akkaawuntii dhuunfaa keetii ni qabda amma saatii kanatti? Ni qaba. Akkaawuntii dhuunfaa keetii natti himi jara keenya warri asirra jirtan nama 700 hundi keessan Oromoodha nama afaan kana dubbatu. Yeroo takka bira naa qabi. Isin hundi nama afaan tokko dubbatu inni kun artistiidha gama tokkoon nama guddaadha. Zabana dheeraa waa'ee qabsoo Oromootiif maatii isaa diigee nama ala ture osuma akkasii jiru nama qabamee hidhamedha. Wanni inni ittiin hidhame waan hannaa fi gudeeddii fi lubbuu namaa baasuutiin miti. Waa'ee qabsooti artistiin Oromoo hundi isaanii akkuma isin beektan qabsoodhaaf kadu'ee jira fayyadamee jira haalaa fi waatii fi mana dhabee facee dirreera jiru qixa hin qabu san keessaa artisti Muhammad Adam hangafa jechuun ni danda'ama. Walumaa galatti artisti Muhammad Adam ummaa isaa bakka isin keessa galtu hundi keessan agartanii sharaadha goojoodha. Zamana kana yeroo amma jirru kanatti namni mana faltii mana biyyee akkasuma sharaadhaa fi muka citaarraa kadalagame keessa galu nama muraasa dhugaa dubbachuuf. Haati nama jabaa fi haati nama guddaa kana sababa qabsootti ilma sii dhabdee biyyaa bee dalagachuu fi biyyaa bee maatii gijjiiruu osoo hin taane saba gijjiiruudhaaf qabsaa waan turee fi maatiin saala kanaan facee jira. Namni 800 kaas galii jirtan hundummaan keessan warra akka reef maqaa yaamaa ture isin dhufanii hanga isaan dhufanitti akkaawuntii Muhammad kallattiin kan maxxansinu ta'a. Saatitti akkaawuntii kana maxxansinurraa akkaawuntiin kun baay'ee kalee baname na fakkaata. Sababa kanaaf kalee banatee akkaawuntii kanarraa sumuun inni qaba jee yaadu hin qabu. Akkaawuntiin kana amma gartan waraqaarraa qaba waan ta'eef warri Khadiir Martuu jechaa jirtan Khadiir Martuu yoo dhufe kallattumaan kan galchinu ta'a hanga ammaatti hin arganne. Garuu
warri ebirri qabdanis ebirri ni jira warri account baankii qabdanis account baankii waan jiruuf kallattii lachuutiin saatii ammarraa kaafnee gargaarsa artistii kanaa kan itti fufnu ta'a accountii kee yeroo takkanaa kan Abbaa Caalii ustaaz itti fufaa ustaaz بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربي كان قد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دبال من لم يشكر الناس لا يشكر الله جل صلى الله عليه وسلم تدرى ربي بودان لغا سينغلتون فدا فياده ناجرادو أوريبولي جتشاتين نمني قرتي نما ركنا جنا رابطي يا رسول لي أكنما على جنا رابطي تنافو بإذن الله تعالى نمكما في وين أركا إن شاء الله تعالى هنقدن دي سنين أبني سخين جنا هذا بنو هدول أمو أدرا سنين جو إيجا بلما سنتن أمانة ربي برتي أمانة سنتتهاتي يوندن دي نيغرغارو دعاي قدا أمو بلما سنتني بلما ديغنا جا جزاكم الله خير أنا الراجل كبيتين جزاك الله خير بارك الله فيك في الدنيا سوين إن شاء الله. اوكي جايز hundi keessan nama kumaa fi bas sagaleen asii ala jirtanii ebirri kansiliin godha akkaawunti baankii bakkaan buusaa namoonni ebirri qabachuu barbaadan saatiin ebirri dabree jira waan ta'eef gara ebirriitiin waan dandeessan wal godhuu barbaadan duwwaa 9 Muhammad Adam Umar ebirriino. Oke, ebirriiniin kaasaa akkaawuntiin bakka deebisa namni hedduun akkaawuntii waan fayyadamuu fi Oke, bayaan itti fufi yaada. Abbaa Caalii faana nu keessa jiranii ustaazi biraallee argannee jirra. Maashaallah har'a guyyaa bareeda fakkaatti. Itti fufi. Yeroo takka akkaawuntii fudhadhu bayaan. Akkaawuntii fudhishi. Yaa, oke. Mee oguu takka akkaawuntii irra naa deebi'aa iyyee. Dabbaan. Abeet. Homa. Wayyee Hamza. Jamaa wajji jiru keessaa nama sadii homa erganii jiranii baarakallah jaa jazakumullahu. ربي بكتك قوم بات قدو أنا قف جان جزاكم الله خيرا أبو الفتح أنا سسمانو خماني نرجع يبررتي التوفى بسم الله جنة أرجعنا جرا منا خيساي أوكي أكاونت نتي مع أرتست كم تكا ترباتم بيشان dua sedet Sodomila di famare debi amal jatan kumataka torbata mishan ayya torbata mishan dua sedet لكن dua sedet سديتما oke ayya sedetama أقولك دبال أنا سيما أقولك أنا ayya oke naik كوما تكا sedetama ayya Sodomila محمد رابدو أرتيس رابدو كوما تكا naaf sekuta kan dua sedet torba تورباتا ميشان sedetama ni dugongore dua Saddeettama. sedetama jechuudha dua sedet ni Ayya. dugongore han صدومي لما Homa torbata mishan sodomi lama sedetama Sodomila دوا سديت توربا mana raju isaan muutii godhe kuta ka bayan mee ustaaz amal jatti suutara na debi لا كوما تكا kumataka تورباتا ميشان torbata mishan سديتما sedetama صدومي لما sodomi lama دوا سديت dua sedet Torba. torb oke kanuma mi ustaaz mee kuta kala disirit ustaaz kanuma mi يا كانوا Oke. Oke, hundi keessanuu galatooma. Muhammad yeroo takka artist yeroo takka muutu naa godhaa jawwaala keessanii anaa muutu sun godhu jira warra achi jirtan muutu irraan kaasinaa dhiisa. Oke. Isaan bira sagalee waan sirrii hin taanee fi akkaawuntiin kanaa ebirriilleen sanii warra dandeessan gara dandeessaniin hirmaadha. Hamzaa Habashii biraa birri Itoophiyaa 4,000 argannee jirra. Warri akka hiriyaatti akka saahibbaniitti wajjin komentiin godhina akkaawuntii reefu isinitti biloogiin isin godha dhiifama naa godha. Warri mana keessa akka saahibaatti akka obboleeyganiitti akka jamaatti waliin qamaa jirtanilleen waan dandeessan jamaadhaan waliin godha akka Hamzaan faan godhan kanatti tokkodhaan warri waa godhuu barbaadanis waan dandeessan nu hirmaadhaa galatoomaa isin jenna.
kallattumaan sagantaa eegalla. Asumarraa qabannaa anillee qarshii kumshan amma hin galchaafi akkuma asirraa bu'een. Birrii kumshan bayaan. Okay. Bayaan Harargee kumshan birriidhaan moo akkaawuntiidhaan? Akkaawuntiin galchaaf rakkoon hin jiru. Birris ta'e akkaawuntis ta'e hin galchaaf. Awoo so gootee na fuuldura qabdee uummata kana agarsiifti. Hamzaati keetuma san agarsiise oguu takka. Bismillah goona karummaa naa banamu. Abbummaan gootan godhaan har'a. Ayyee itti fufi bayaan. Kan jechuu barbaadu amma ijoollee teenya nama 1,800 as jirra. Nama 100. Hundi nu ergineef agarsiisuu dandeenya laal. Mono tuntiyyaa. Akkas. Okay ayyee. Ana wallahi lazim erganna mana. Wallahi billahi alkarim. Yoo feetan miseensi. Amanu hundi ne banan fakkeenyuma yaani mana oomsuuf hamileedhaaf haa oomsaafin je malee. Awaati lee jabu. Kamitti sinamanne. Haya. Khayya garteen haya khunin mobailini kabraati laal. Ya okay. Thank you. Okay. Khayya Samsung dida. Okay, namoonni biraa birrii galchaan yoo jiraatan ayya fayyade Hamza. Warri biraa kan birrii galchaan yoo jiraatan bira naa qabaddaa. Birrii keessan bira naa qabaddaa. Iskaraakootii godhaddaa. Hoggaa asirratti ol baatan kallattumaa harka mul'iftanitti. Thank you. Warri 100 warri 10 warri 10 20 waan dandeessan godhaa jirtan hundi keessan iskiraashatii godhaatii sidii keessan bira naa qaba. Bayaan Harargee irraa 5,000 Hamza Hamza fi saayiboota isaa eegduudha. Amma waan akka jechuun barbaada simalee nam lama qofa asirratti dhiifnaa namni kaan nu hirmaatee bakka gadhiisa jechuudha. Abbaan galcha ol seenee galchisaa agarsiisee bu'aa abbaan galchisaa gabbu'aa jechuudha. Sigalee anaas yoo ta'e irraa xamjannaa jechuudha. Sigalee akkas sirri jira bayaan sirri jee. Ono kones kabiraati bilbila jirtanii erganiiti amma akkam gootanni beeyta akkuma reefu jette artistoota wajjin baallama qabdan guutunni yaamta. Nuti duraa gabbuun hirmaannee jirra jala teenyee taaptaap goona jee namoota amma baallama qabsiisanii soonan naqee anama hirmaachisanii galatooma jabaadhaati nama kana sappoorti godha qabsaawaa Oromoo Hayyam Zaki, thank you. Jalmurattu takka barreessi waskala jiraatte. Bayaan yaada keetu muraddu ustaaza tokko akka malee norga ni jira. Abbaa Caali welcome bagana kan dhufte ustaaz. Ustaaza tokko gadi shaadaati. Koppilink share tab godhaadha harkaan timuddaadha warra jala jirtan hirmaannaa keessaniif ammoo waan qabdan irraa hin salphatina. Push godhaati risiitii keessan. Fooloon godhaa fooloo isin deebisinaa achuma keessan risiitii nu ergitan jechuudha. Isin of galchina garsiifattan jechuudha. Siigalee. Kanaaf koppilink share keessatti muddaadha namni kadir martus dhufaa jira. Faaxeen ijaatis hin dhufti hundi isaa hin dhufan. Aliyyiin illee hin dhufaa jechuudha. Siigalee mi? Ayya. Ibro ol baasi mee dafi. Ibro bees. Waan nu hirmaatu dhaala. Ibro keenya ol baasi. Qoyinaatu ol baasa wayim. Bayaan banaatilee dubbadhu jee gabbayii dubbadhu jeen. Bayaan freedom dubbadha beetinir. Yaa dubbadha hundi keessan waan qabdeerraa namni hin gaste xixiqqoo dhabu hin jiru. Birrii dibbata akka takka waan fagaattee waan guddaa qarshii bushan jechuun dibbata akka biyya namaati. Waan bareeda jirtan jedhudha. Anis kuma lama gaafi. Ay freedom jirta. Deemas Itoophiyaa. Abbaa miliyoona 10. Jirra aduu bilatee. Ayyee. Galatoomii obboleessa keenya faadha. Jala kana tokkotti namoota biraa namoota ol seenuu qaba olna keetis nuti jala kana turra inshallah asuma jirra. Ayyee taatee ati teessullee warra koo miti. Ayyee ulfaadha. Okay. Ustaazi abbaa ustaaziin du'aayin waa godhu. Akkaawwantii fuula isaa irraa ol butii dabbaan. Xiqqisha ol buti. Okay ayyee. Akkana. Eeywa. Ayyee. Okay ustaazi yoo jiraatti abbaa Caalii yeroo takka mee nu eebbisaa ustaazi ni jirtanii? Ustaz ni girtan yoku tak difama? Ibro dubbadhu. Ya Ibro fa warra den gadale no jingo da fudate. Ustaz ni njurumi? Abba Jali njurumi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kala so guta kabra. Naga fayya unde sunu naga abdani. Naga Ibro kenya kam? Barkan alhamdulillah. Angari jirtani. Maduralle inshallah odara ne turre amalle radiwe kuma shanin galja inshallah. شوف ديرك انا كم نضال مورا انا باغي لين طريقه كنا كم فياده برو ثانك يو سو ماتش فياده اوكي Akkasii doo abbaa Caalii kun isaanitti na fakkaata nama biraatiin dhufanii gaaz Ibro illee asuma fooloo godhaa bayan illee fooloo godhaa warra sirra nu hirmaatu hunduma isaaniitu fooloo tolchaanii okay eenyu jira na fakkaata namni biraa ibsa tiniriin faani yaa tiniriin faan nama naati okay nama waan ambee qora koomiti isaan ibsa ammoo seente dubbadhu
ورا بوش ولا مورالي ومتاتي بس مرة يوم بوش قليس ركون كابو تمري الناس اللي أسمى مرة يونو إبسا عارف ده اوكي دقيقة تكسينا يوم بايدو وياك تكسي سوفي بيفهمنا قولي بلا شيء جورا اوكي اما خلتمان يا جلا جال مرة تبغى نجا نفتي أو دبات بيان اندو بتوات كران ديما جرا بيان هذا السلام عليكم وعليكم السلام يا مدير أوانو نما سيفيل أنتي مخانا تيك توك إدو تكا ويرا نورو ديتي أنا اللي كم شنين قال كم كران ديما جرا وكان قتاي يا حنبسة والفاضة جزاكم الله خيرا والفاضة أكنا قالا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. هيا ما شاء الله تبارك الرحمن ربي سنرها جالتو شفت خيسانو بغانا جي عن رفتن المان أرمو قطا قطتوكو خنبا خنديا خنكابا خنكبا والرياس جالتي أرقمتن شفت خيسانينو توتو شانتم نمتو قوتي بعد أنا مني شانتم يو الدهيرة أمو بونا جتي أرموني كنچه ولي قلتي أربا قداهيتي obboleessa gartee akka keessa jirutti dhiisani akka gartee inni jiru kana keessa harka qabanii ol tinnisani ijoollee teenya rabbiin gartee hammaaraniis numa dhumti hammaatanillee ni dhumti kanaafuu waan qabdanirraa xiqqoo jettanii hin tuffatina namni xiqqoo qabu namaa kanne gartee doyna hin je'amu waan qabdanirraa akka bira dhaabbattan amaanaa isiniin jenna lukkuurraa hanga lubbuuttillee waliin jirra obboleessa keenya rabbiin gartee dabaafi gartee waa dabaafi wal dabaafi waa cufaa cinqii gade doo rabbiin takkitti yarraan tanarratti rabbiin irraa haa guutu isallee jabaadhaati bira dhaabbadhaa isiniin jechuu barbaanna baarakallaahu fiikum fayyaa deeyaa ulfaadha. Jaalmarrattuu diinaa galatoome. Tadii sabboontu. Sirreessi. فيكم قلتوا وقتي تاني قالي الله اوكي جالمرتو دينا يش يا اوكي نمني برا انو جرا انو ولا تي بيان سبونتو سبلين اوكي درا اساف درمت لين تقفان سبونتو فادا امل سبونتو ني بيتاني بيان امين رب العالمين الله امين اوكي رقم تيوان بريدات اوكي نمني براي انه قد سبونتو مدي يروحون وبل سريا ابا سورا قدير سورا قدير دافي يا رجلج اكنا غون اما يروتك بيان خنا ديمو قبنون سنتيما نمني وان غدون دندين مقادف اولسينو داف فولو نمشاني تي في جاتي بجج وان غدون دندين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتركي كود دي أمال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ خي يروتك نباسي وعليكم السلام بغنا غاندوف نمني وان غدون دندين نارغا قفاف خيامن اواني اسغوب باتي فولا باخيتي درا فان قبتيتي ربنا فان سكبت خلان دغتين اباخي خسل لي يادت اسبي نماسي رغتي اتي بيكر غرتو يادت ابان كسو وان سكبوف سي ابدتي